Siikee jara kana hundaa isin harkaa baay'eetiin taa'u jira jenna. Jara hundarra isaa maraataa ta'ee taa'u jira jechuudha. Kanaaf qulfii irraa kaa obboleeyyan kiyya warri sooshaal miidiyaadha. Qulfii irra taa'u jiranii jechuudha amma gabaabdumaan siima. Ganda maraataa xiyyeetiin amanaa beekan. Akkasuma bu'aallee ni qaba. Qulfii irra taa'uun gaarii miti. Warri dhumaa jiru kun harargeedha. Jaalannee jibbine. Ka wallaggaa jirus uummata harargeeti ka dhumu jiru obboleessa kiyya. Namni biyya alaa jiru harargee kun hundinuu nu jidduttis reefu akkuma teesse wayii nu jiddu darbanii kaitu sun anallee na gaafachiisa. Baraanis bakka kana dhufee haasa'uun waan fedha. Garuu zamanaatiitu zamana filoowara guddaa nama qabu qofa beekumsi kan zamana filoowaraa ta'e beeta. Obboleettii ta'e Nasraa Gursumaan biyya takka hojii jiraanna. Gaaf tokko wallee takka godheetiin qoree isiin gaammanii beetii. Warruma TikTok irratti qoree booda Hamzaan faan dhagaa gurgurtanii na dha'uun oolan jeetiin firraa isin irraa dhiisee beeta. Amma wallee sanniin baasammoo. Akkasitti laal namni kun addunyaa tanarra taruma takka jiraata taraa lama jiraatu. Taraa takkitti jiraatu sun immoo waan jiraateef saba isaa kanaaf waan beeku takka dabarsee yoo deeme gaari. Rasuulinis bar waan takka illee onirraa dhageessan jee bar Allahumma salli salli barakaalee dabarsaadhaa jee baradhaa miti bar takkichaa beektisa waa ergama sanii dabarsitaa miti. Ammoo namoonni sheekotiitis ta'ee kan beeynes akka wal barsiisumaaf bakka kana dhufe. Ammoo bakka kanarratti dhiiga obboleessa keetiitiif haqa obboleessa keetii poolitikaa biyya takka kadiiduu jecha hin wannan godhin. Tigreen uuma jiide kan namni tokko hin jiidu jeenu. Assalaamu alaikum. Dhugaan jirtan bakka abidii fasila. Haasawutti hin jira piliis akkasuma calji dhageeffadhu. Dhiifama naa godhi maayii keenya. Maaliif hogguu namni haasa'u hogguu nama cinaa haasa'uu fuudhan waan na keessaa santuuna duraa bade beektaa karaamaa jaan dur karaamaa jiraa miti sirrii wal harka namni amma bar silkii wal harka namni dur sirrii wal harka tana fa'aanuma keessaa dubbatte siin jaabar dur warri dur sun wal harka jechuudha wadaajini hogguu taa'ee wal harka wadaajini wal harkine faayidaan qabu. Namicha tokkootu biyya faranjii tanatti baratee piroofeesara waggaa 25 biyya faranjii tanatti baratee piroofeesara inni. Kana duuba daawwannaadhaaf biyya dhufe. Kana durallee waan kana numaan haasee ammallee yoo faayidaa qabaatteetu waan irra deebi'e. Daawwannaaf Oromiyaa dhufeeti qabriidha daawwachiisa namzaa keenya. Dhagaa qabrii kana gubbaa duuba piroofeesara Abaluu dhalatee waggaa 5 du'ee piroofeesara Abaluu dhalatee waggaa 3 du'ee piroofeesara Abaluu dhalatee waggaa 2 du'eetu jira dhagaa qabriirra. Namichi kun piroofeesara waggaa 25 biyya faranjii. Kana hay piroofeesara Abaluu dhalatee waggaa 5 du'ee dhalatee waggaa 7 du'ee dhalatee waggaa 3 du'ee jechuun kun maalii jee gaafate namicha qabrii isa daawwachiisu kan. Namichi maal jeen nuti biyya teenyatti ilmi namaa hanquma biyyaaf hojjete umrii isaa qabnaa fi jeen. Ahaa jeemma keessa gaddeebi'e. Ani gaa waggaa 25 biyya namaatiin ture. Ammaan tana gartee yoon asitti du'e maal jettanii na katabdanii jeen. Piroofeesar Abaluu akkuma dhalatetti du'ee jenne dhagaa qabrii keetirra sii katabnaa jeen. Sooshaal miidiyaa kanarratti akka dhalattanitti osoo hin duune sagaleen saba keetii taatu na harkaaf waan gootuu miti yookiin filoora barbaadaaf godhuun qabdu jechuu barbaadeeti namnummaan as gubbaa dhufu hundinuu. Poolitikaan biyya takkaa nu mukufa jaalanne jibbine hundinuu nu madabra. Kaleessa bar Jawaar Mahmad akkasitti akka guddaatti OPDO mataan isaa Abiyyi mataan isaa faarsaa ture bar. Gaafa bakki takka walii galuu dadhaban immoo wal arrabsuun eegalte jechuudha. Kuni seeruma poolitikaati. Biyya teenya san keessatti dhibbaan dhibbattiin siifimaa Oromoon bahaa dhumaa jirti rakkoo gurguddoorra jirti jaalattee jibbite. Piippiin achi keessa jirtulleen kana ni beeytiin siin jaabar. Mee hin beeynu haa jaani. Hundi isaanii ni beekan. Caaltuun teenyaas ni beeyti namuutu ni beeka. Nama keenya Harargee qofaa dhumu jira nama keenya Harargeetu rakkoo keessa jira. Hogguun kana juu evidensiidhaan sii galee miti. Harargeen Oromiyaan tun guutuun teenyaa jettee wallagga qubatte lafa Oromooti jettee. Lafa teenya lafa abbaa keenyaa jettee qubatte. Wallagga keessatti hogguu Harargeen dhumtu wallaggi iyyuu fi qabaan jaabar. Arsii fi Baales kee dhaabbachuu qabaa fi jaabaran. Harargeen qoffitii mitiin jaabaru ilmaan Oromoo guutuun Harargeef dhaabbachuu qabaan jaabar. Kaleessa warra shaamaa ta'ee baqee uummanni kuni. Akka artiitti sote akkuma hundattu jechuudha. Arra kufaatii miti. Sii galee miti. Kadir martuutu naan jee. Yaa abdi naan jee. Kubbaan nu harkaa baatee jirti. Akkamitti farkatti haa deebifnu naan jee. Maaltu nu harkaa baasee hin jeen. Karaa hojjiyaa naa beeyte. Kana osoo karaa hojjiyaa nu maal jee. Boqqolloo tana karaarra waadanii gurgurte Oromoon tun bakkeetti boqqolloon nuyi dhodhootii beeyte.
boqqolloo tanatti gorree bitannee beektaa yaa Oromoo jeen nuti silaayis finfinnee keessatti bakkuma boqqollootti gurguraniif jibaatti gurguran tan argachuun waan guddaadhaa jee Khadiir baa jaabar kana boqqolloo hojii bitannee tan osoo hojii karaa yaanu Khadiir kun akka boombaarlee isa godha gizeedha sirba boombaarlee tokko jira Baabilaan soojaa nutu Ameerikaa kajuu tokko naman beeku sanii inni jijjiireetuma boqqolloo soogiddaan anje irraa nyaattee darbita qoroqondaa bar qoroqondaa jechuun mukeedhaan jedha afaan Oromootti walaloo manaan dhoofiin jeenaan jechuudha akkasitti nuti gizeenju akka ilmaan Oromootti jechuu jira ammoo Harargeetti miidhamnee jirra afaanuma keenya kanaa rabbii waliif nu haa galchu namoota keenya gartee gurguddaadhaafis kabajaa kennu Hamzaa keenya mana kee kana akka ummata Amaaraatti seeratti nu baase daqiiqaa 2 ta'us 3 ta'us akkasitti namu dubbatee raabuu haasa'u kiyyoon dheerese faraqaati yeeggadeetiin deebi'a mee dura heerumaa walaa kabajnu walaa dhageeffannu galatoomaan isiniin jaa جلتهم يبدي بالنسبة الله عمري رد ما شاء الله. والله جلتهم نمني بيت هجزء واحد في جزء واحد وهرة واحد مودن دوك أبا أكبرية التوانو يمتى والله دو جلتهمي بركة فرد مه ديك عالم. اوكي جلتهم الفرد يعني تانو مريفو نصران جرد سنين تكشف الرئيسة يعني برو يادا أبدي في سوفيت أجرا أمتك يعني كناسري في أمتك يعني lafatee san gargaaruun akka wannaan addana man baafne siyaasaadhaan addana man baafne fadhu siyaasa jinni adee garuu fadhu waan fadhe adee garuu ummata san cinaa dhaabbatee ummata cinaa jiraachuu qabaa jechuudha. Kan mootummaa deeggarus karasanii isa baasaa jeetuma ummatuma san jaalalaaf deeggaru jira. Ka dhaaba deeggarus, ka oboo deeggarus, ka johor deeggarus cuftinuu wanni isaan deeggaranii fi ummatuma kanaaf waa asiin karaa kanaan dhiyoodha jaaniiti. Kan ammoo kun siyaasaadha. Ammoo hawaasummaan kophaadha. Ummata keenya hawaasummaadhaan waliin qabna. Obboleeyyanii lafaa fi lafeen siyaasa keessan seentu namoonni ummata kanaaf dirmattan piliis nama laaltanii namatti aarree abaluu achi jira bakka kana abaluu dubbachuu jira jettanii ummata keessan cinaa dhaabbachuu akka hin dhiifne ummata keessan cinaa dhaabbadha. Ummata keessan cinaa dhaabbachuun siyaasaadhaan fuulaan abaluun jaalala abaluun jibbaan bakka sana abaluu jiraan hin barbaachisu. Maallaqa immoo wanni barbaachisu qoftiin maallaqa kee bakka inni ga'e eessatti akka dhume eessatti akka booda'aane gaafachuun viidiyoodhaan rikoordiidhaan barreeffamaan waan cufaan isin amansiisuudhaaf waan kan dhugaa jirtu gabbaasuun dirqama koree warra waan kana hojjetuti jechuudha. Kanaafuu pilees Hamzatti yoo aartanis ilaalcha Hamzaa yoo jibbitanis ilaalcha abaluu yoo jibbitanis burqaa yoo jibbitanis wanni isin godhuu qabdan ummata keessan cuftinuu ummata keessanii lafa teessanii ummanni san waan hedduu takka dhabe waan asirratti dubbachuun taane ta godhachuuf adu dilata akka jira ummata san cinaa dhaabbannu ummata san cinaa dhaabbachuun ammoo siyaasas tahee wantoota adda addaa keessa fuulaan waldiduudhaan amalaan waldiduudhaan laalamuun qabu qaamni hundi akka itti hirmaattan qaamni hundi akka irraa qoodaa fudhattan qaamni hundinuu akka cinaa dhaabbataniin isin afeera. Obboleessa kiyya afandii jechaa hamaa tokko kareefu achirratti dubbatu kan hin dhaga'u sanis piliis obboleeyyan keeti tasagalee taatuufis obboleetti teeti taachi gadis obboleeyyan keeti laftee ati dubbachuu jirtuufis obboleeyyan keeti namni waa lama wal cinaas qabsiisee ija bitaa fi mirgaa adda filadhu siin hin jiin harki kee ka bitaatiif ka mirgaa adda filadhu siin jechuun ta'u cuftinuu qaama keeti kanaa fi kana bira dhaabbadhee kana dhiistee kana siin hin jiin ijji ta'e lachuutu ijji bitaatis ka mirgaatis siif ija waan taateef ija ta'e tana qabattee ta'an jettee akka namni waan birootti siqatuun godhin hin jaa ummata keenya cinaa dhaabbannu dubbii biroo abdii fadisuu fixe ulfaadhaa galatooma tokkummaa rabbiin waa fidu tokkummaarra jabaadhaa wantoota akkanaatiif Hamzaa yeroo hundaa'u yoo mana bantan waan akkanaa eeggachuu danda'a mana keessan koontirool godhuu danda'a waan addaan nama baasarratti manan baninaaf keessaafuu gaafa ballama wayii ummata keessan deeggaruudhaaf qabattanii jirtan jechuu kiyyaa ulfaadhaa. Hayyee burqaa galatoomii ati yaadaa ta'etti ani hubadheetiin jira ani waan kana hubadhaa laal ummata keenya gufuu itti ta'uu waan deemaa jiruun argeen akkas jedhee amma fakkeenyaaf yoo gargaarsa kana milkeessuudhaaf mijjeessuudhaaf yoo wanni kun ka dubbatamu ta'e afandiin ni jira afandii san fiddanii Hamzaa jiru maaliif mana kana keessatti hin dubbatina amma dubbitan akkanuma facaastanii sila afaan qabachuu miti bakka inni jirre miseejii inni as hin jiru akkanatti haasa'uu miti afandiin kunis keessanii oguu Hamzaan akkas jee afandiin barbaada eessa jira haa dhufu
jettanii silaa dubbachuutu isinirra ture. Reefu nama 400 olii as ture yeroo viidiyoon sagaleen san dubbatamaa jirtu. Dubbiin akkamiin fudhatamtee adda baatee afandii qofarra deebifamteetuma dubbiin san cufamte. Namni dilli reefu asii kute san dubbii tana sammuu qabatee deemee jira jechuu barbaadeeti ani isinii galee. Yoo nageeyaa fi gargaarsa kanarratti milkeessuudhaaf Hamzaas afandiidhaas waliif fiddanii dubbattanii gargaarsa galgala boruuti deemnu san milkeessuu irratti osoo namni takka hin dubbatin haasaawuma haasoo'inee bar akkanumatti adda ba'uun kun gaariidhaare. Namni ilaalcha garaagaraa qaba arguu jira. Nasraateenya. Oyyee. Akkamii afaanis si qabadhu morma naanii furtaa? Abdii keenyatti fuufi. Galatoomi. Laal namni 400 as jala jiraate namni 4 faayidaa qabu jiraate gaarii. Namni 400 hototni waa takka godhu waa takka illee jijjiirus. Afandis ni fidanna dhuga baanta laal maali ni beekta namni kun tasaan laalu laal amma ani haasawaa kiyyaatu kana yoo haasawni kiyya isiniin taane gadhiifama naa godha obboleeyyan kiyya. Namichaatutu jaartii isaatii fi intala isaatii wajjin hajjiidha kana Nasraateen. Hajjiin tun bakka toobaatii mitiire. Kana gaanamuutu waan balleessirraa toobataa miti. Yaa rabbii kiyya gartee waan hin jaarsa kiyya duubaa balleessisan naa araaramii jettee kadhatti jaartiinis. Intalti isaatis yaa rabbii kiyya waan hin gartee yuunivarsiitii keessatti tashoomaa faadhaa fi gartee fallaqaa faadhaa hojii dabarsees naa araaramii jettee kadhatti. Inni isaan kana dhageeffateetuma yaa rabbii kiyya gumnaa hunda walii qabeetiin si fide naa araaramii. Bari inni silaa tasaa kadhachuu qaba. Si galee miti. Namuu tafiirra deebi'uu qaba. Amma kabakka Harargee tana keessatti dhugaadha innis quuqama saba isaatiif dhaabbatee godhe gurbaan atamma jettu kun maqaan isaa Nasraateen. Afandiin na jalaa kute. Amma tartiibeessineeti afandiis yaamnee Hamzaas yaamnee dubbii karaa baatubbaaf. Amma waan ifiifuu tartiiban qabanne akkaataatti tartiiba godhannee gartee mana banannee waliin teenyee nama hundatti afeerrannee haasoo walcinaas haasoo osoo hin taane seeraan haasoo nama keenya kana wanna godhachuu. Warri siyaasa deeggaru mirga isaatii haa deeggaru akkuma reefu jenne san. Maaliif siyaasa abaluu deeggartaa miti? Garuu immoo Harargee miidhamu jirtu Nasriyaa duute hin dubbatinaa yoo nuun kanuun juutaate biyyaatu biyya faranji nutti malee bar bakooraa fudhannee namuu silaa walii gabbaanaa bar. Tabe hayya yookaan lafa na buuseetuma yookaan lafa bo'oo masrittuu booksiin dhawniituma lafa na buusanii asitti haana dhooni kaa'oo. Egaa akkasitti Nasraateenya irraa sii deebi'ee bakka san saniif akkasii qabannee jechuu fedheeti. Ayyee galatooma abjaan waan biraatiif hin jenne gargaarsi uumma kana kanaan kun nasii aadaan kun ammoo cinaasaniin wal qabanii wal naanneessan gufuutu dhufa. Gufuu tana furuuf ammoo namoota jechoonni adda addaa afaanii beesan waliif fidaniiti dubbii adda bahanii adda baastanii karaa nagayaatti dubbiin xumuramtee gargaarsi itti fufaa. Amma akkuma adda faffaceen namni hundi kun waddaan bittinnaa'ee jira. Sanirra dhaabbadeetiin akka gargaarsi kun gufaa'ee nafne sababa kanatti namni hundi karaa isaa mijatutti haa gargaaru. Tanaaf hin jaabdii keenya. Sirriitti lakki waan sirrii jettee afandii san amma yoo garti sumaan irra wayyaadha isallee kan yaamuu dandeessusi jara gartee amma wanna jee kanallee hanuti ilmaan Oromootii misoo. Ayya wal adabannee uummata keenya harakkate gargaaruu bakka tana walii qabanne polotikaa miti. Uummanni kun achii rakkata sanuu warruma bahaati harakkate nuti warri bahaatu uummata keenyaa dirmachuu baanne kabiraa isaan nu dirmataa'u. Ayyaan tana isinirratti isaanillee akkuma amma isinirratti miidiyaa kanarratti isinii wajjin wal harkuttiin isaanillee haasawa kanuma dhaggeeffadhee isinirra dhaabbadheetiin jee. Hamzaalleen fiduu danda'a, burqaalleen fiduu danda'a, abbaa roobaalleen fiduu danda'a. Kanuma abdii keenya galatoomaaniif xaddeetiin jira. Waan kana abdii walitti fiduu dandeenye obboleessa keenyaati. Asii fi abbaan roobaadha. Gufuu tana kar tokkotti baasaa. Gargaarsi kun galgala boruuti sii galee. Yaa kanaaf aniif xaddeetiin jira galatooma. Abshir amma abbaa roobaatiin keessaan wali qunnamaanii. Hamzaanis ni jira waliin taane waan gargaarsa kanarratti fuulleeffanna. Akkasiiti namoota gartee carraan kenniiniif hedduutu jira isaaniif carraa kennee Hamzaa kenna.
Ayyee dursitu teenya fudhadhu mee atiin fudhanne keessa kalleedha. Tolee galatooma ulfaadhaadha yaada bareedaa yaada bilchaataa ulfaataa wal jijjiirrattanii galatooma namni dubbii beeku gaa nama duraa fixa jettee hayyuu akka abdii fadii sabbaa roobaa burqaa nasraa teenya dubbattanii namni mana tokko jaaru citaa waliin saamuu jette silaa Oromooni walii galanii walii galteedhaan obboleeyyan keenya gargaarsa irratti xiyyeeffachuu qabanii wanni hundinuu waan manu ilaallataati malee waan gartee nama tokkoo fi lama ilaallatoo miti. Kanaafuu karaa akaafuun obboleeyyan keenya karaan itti jiran tunis waanaan taane akka kiyyatti akkuma jettanitti abdii fadisii fi adeeroon abbaa roobaa keessaan fixanii waan kana nurraa fixanii akka gargaarsa irratti deebi'an godhuudha. Lubbuu namaa tabahaa jirtu ilma namaa kalafarra shorreessaa jiran osoo agarru akkuma abbaan roobaa reefuun tana jee hawaasni keenya jinaksan qofa keessatti illee dhumaan jiru garuu ammaan tana akka ajaa'iba dhumaa jiru jinaksan keessatti dhumaa jiranii jechuudha. Wallagga keessattis nutumaa dhumaa jira. Kanaafuu asirraa wal nyaachuudhaa fi tiyyaattahaa fi garee bahanii wal dhahuun kun nuti nun barbaachisu yeroo jirru tana keessatti tokkummaadhaan gargaarsa hawaasa keenyaa irratti xiyyeeffachuudha mana wal cinaa banuu dhiistanii tokkicha ban irratti yaada walii kannitanii daqiiqaa 10 uumaan taane 5 uumaan taane akkasitti gargaarsa kana gidee raawwatan booda obboleettii teenya nasiyaa ziyaadillee irratti xiyyeeffachuu ni dandeessanii amma beega waa'ee gargaarsaatiif wal qabattan kasiitis lafa dhiisaa jechuu xiyyaa miti waa'ee gargaarsaa irratti xiyyeeffadhaa lubbuu bahaa jirtu san oolchaadha obboleettii teenya dhiigasiitis barbaadutti fufaan isin jaa galatoomaa ulfaadha. Okay, yo burkaane fudhatamu. Dursitee nyaan galatoomsadha bas itti fufee deebi'a. Laal duraan dursee obboleeyyan kiyya laali ani immoo wanneen jigootutti warrumaan as bilaali asuma dhufnee walloluun keenyaafuu galatoomaan jira. Maaliifi wanni wallolluuf waan dhuunfaa keenyaati miti. Waan ummata keenyaati. Karaa kanaan irra miidhagdi, karaa kanaan irra tolti. Laal doggommi waa kunis yoo karaa kanaan oofne ummata keenyaaf bu'aa finnaati malee maahiris, istaatamzaanis, afandiinis, nasraanis akkasumatti hamzaan haajiitis hundi keenyaa asirratti laali duraan durseenumaa bakkumatti wallolu tana qabaachuun alhamdulillah. Silaabar bakka tololu silaabar bakka tololu tanaa hin qabaanne wallolleeti wayillee waa hedduu goone. Ibi isin tuffannu waa hedduudha goone. Waa hedduu godhuu teenya wal dhabuun keenya of course hay obboleeyyan mana keessatti wal dhaban yaadara wal dhaba yaadara wal dhabne maaliif karaa kanaa tura nu baasaadha. Kara biraatiin yoo nam tokko miilaatu cabe tokko harkaatu cabe tokko mormaatu cabe hundi